Abu Yaayaa hin beeyta namuma kaleena kananatti dhiyaatu mana isaanillee dhayinee waan tare mara dhiifama sii goone namallee walitti hin bu'ini. Amma boodallee gaastii kiyya seentanii toltuu sheekka maalillee hin dubbatina. Tola isallee bada isallee hin dubbatina. Har'a booda jedhanii nagaa waliin jennee yoo deemnu namni wayii dhufeeti kama asiin dura walitti nu araarsuu dadhabanii jedhee gadi darbanii jedhanii yoo ani gana ga'u faatee takka waliin akka malee dhukkee narraa kaasa. Takka onna darban, takka onna harkisan, takka ganna darban yoo an dubban. Takka onna darban, takka ganna deebisan. Rakkadhee gadillee ciisee hirribni na didee jiruun tunatti akka malee taate beeyte. Wala an sirba sanillee hiikini kiyya yexilaatee sanii achi paastarii dhageeffata rabba dhizza kunu kaabaa biran jira rabbi narraa ragaa. Qeente dhageeffata amaara dhageeffata intaluma jinni waluma sana kana soqeleen arganne rabshaa finatti fakkaate narra dhufe sanuma irratti du'is godheen waan sammuu kiyyan jiru bakkuma ciisu ol ka'ee salaata subii salaatee deebi'a. Itti gadi wannoo jedhe yoo anti qoramu natti dawwalan yoo akkana jedhu tokkokiin ulatu ka'ii seeni kun immoo amma siidhumatte torogomame shorxaasitti dhufaa jirti hin dubbatin kaddachiin tun akkana naa wareeramte ka'ee ala ba'e basamame yoo taatellee gara alaa kana deemuu jedhee kana masfalaa kana gad deemee zuurii salaatee deebi'eetiniin laayivii seenee taateen turte kana turte wallahi tallahi rabbii guddaan kakadha ani eenyutu dhageeffataa irraan beeku yexilaatee wareessan malee namni ni jiraayinse ana gaarraa as ga'ee jechuu kiyya laphee kiyya keessa jiraatu malee waa paastarii dhageeffataa jinni dhageeffataa irraan beeku. Inna lillahi wa inna. Anta kama video arge bakka shaytichi arrabu wadamni arrabsu kana miira keessa galee sirba kana irra kaayate jedheetu malaale malee walla akka isin beeytaniin godhin naa galeera. Wallahi ila asira kan udda kaleeti reefu waan nyaadha kunnaan sifaayii yoo waan kana beekaa hojjadhe jechuudha rabbi narraa quba qaballa. Ani yaanni kiyya rakkoo matiyya sanitti ibsatuudha malee pastara dhageeffataa asni dhageeffataa jinni dhageeffataa irraa quban qabu. Bootana ilaale hiikuma lamaan san. Akkan. Kiyya wallahi. Ambaan daasana dura isin hime ummata Facebook commentii kana warra viidiyoo namarra hojjetu kana jala yoo deemtan hin maraattani. Egaa Faaris illee keessallee natti dhufe yoo garaan dhufte welcome naan jedhe bag duwiduma kana nachite dubbiin garami. Eenyu isin nyaare? Faaris. Viidiyooleen irratti dalage keessallee yoo garaan dhufte welcome naan bagana. Amma video kaabtanii re taubattanii. Sekendi ani yoosuu laayivii seenee waan kan hubadhee jennaan video kaase ani. Video duruma awwal gize masan kaase akkuma waan kana fahameen. Okay. An sodaa namalleeti miti keessi kiyya rabbiin kiyya qalbii kiyya na argaa. Eeguma namni kunillee welcome kunillee baga nurraayyuu rabbi si dabarse atuu qaraa taraadha. Rabbi si dabarse jedhe kun sheernarra godha. Kalaasi daawwanni kun garana deemaa jirti jedheetuma viidiyoo haqee namoota tokko illee keessa natti dhufan jiran akkana jedhee laakiin namoonni hedduu bilook nu godhanii har'arraa inni akkana maal asitti amma nama 200 kanarratti hin kaasu warrummaan nu kalee akka gaarii wal jaalannu kama kalee aarsaa waliin kafallee. Waan dubbatanii nuti waa islaamummaa sheeyni nuu kenna moo sheekan nurraa fuudhare. Ufitti laphee daanii jira. Namni namaa kennuu hin danda'u namni namarraa fuudhuu hin danda'u. Allah. Hiriyoonni keessan biroo isin gorsuu dhiisanii.
namoonni hedduu viidiyoo waraabanii erga waan jarri mari'atan zuumidhaanii amma asirratti hin kaasuun barbaanne malee yaalii hedduu godhanii manallee mucaa ijoollee wayii tadhalaa nu bira galtu jira si bilbilanii lookeeshinii manaa nu ergi jecha badaa jedhee islaamaa arrabsee akka tarkaanfiin to'annaan irratti fudhatamu goonaa jedhan isitu boo'ee hirribaadha damma yeroo guddaa namoonni hedduu bilbila aadina bilbilanii namni tokko immoo ganamuma nu eeyida shaantaa si biraa baafannaa kanaan jedhallee jira. Kana hundaa maka fide bar aga miidhaa lubbuu keessa nagahuu kan fidaa jiru kun hundi isaa amma warra koomentiiti warra viidiyoo namaa ciree akkana godhu ummata kiyya. Warra koomentiidha guddadhee jiraan warra koomentiiti miti asli warra oduu ati sheeka amma faatiin takka nama 8 isii ilaala suuraa kiyya gaddee biftiin irraa haasofti kee inni kasheeka ofiin jedhu ka xiqqoo darasaa kun dhaqeetiin dhukkee kaasa tuuna asii ola ilillii tol darbiti. Ani warra koomenti bira never dhiisee jira kakadhe kana gube ka viidiyoo yoo anama gasti kiyya gad darbe achi deemee ubbira na kaa'ee areenni maalin jedhee viidiyoo narraa haasa. Aari angasti kiyya gad darbe. Akkana oolu ani kun amma furmaanni maali jettan taalaati waan kana furmaanni maali jettan egereen keessan kun fuuldurri keessaniif miidiyaa kana hawaasa miidiyaa hawaasummaa kun maali jettame akkamitti yaadda? Amma akkitti yaade ka asirratti ibsuun barbaadu waan tarkaanfii fudhatuu qabu fudhadhee jira. Ni laalakaan ufumaa itti deema malee kun waan hawaasallee mari'achiisumi. Gariin isaa takkaa boqadhuuf dhoysi jedhaa iddoo jijjiiradhu jedhaa gariin akka girigiriin kuraddaan ba'u mana gadhiisi jedhaa yaada nama hedduu koomantii yoo laalte si maraachuu nama murtii kiyya kaane nama ofii amanee jiraatu sodaa takkan qabu keessummeessuuf shahiidulleef manqatana duuna maalii fawwa shahiid duuna irdii fawwa shahiid ani akka isaan jedhatan amantii gadhiisuu miti odoo afaanitti illee shuutuna godhanii nama laa ilaha illallah muhammadan rasulullah irratti du'u laakiin odoo har'a namni baay'eetu na deeggara tokkokkii kanarratti zaahirallee taatu keessa rabbi beeka odoo namni tokkochi na bira dhaabbatee kaa'oo kiyya kana na jijjiirsisuu hin danda'u waan itti amane kana ni godha amma namni gariin dhokadhu riphinaan hin jiru hin dhokadhu bara amma bultii torbeef deemna warraa ji'aaf 15 deemna warraa dudda wal'amne hin dubbadhu malee duulli kun ka'ee namni asii biloo godhu jaartiin maraate jaartiin tijallee beekta abbaan nama aalima nama barsiisu qaraasisu maqaa akkasitti duulli guddaan banamee amma maatii waliin dubbifnoo siin jedhina asii dhugaseeta. Bultii si diiganii rabbi isaan haa diigan. Waatsaappii yoo isin waatsaappii biloo gootu iimoon irra ergan kabiraatiin irra erganii kabiraatiin irra ergan dhalaa biraatiin irratti ergisiisan irratti ergi jaaniini amma iimoo waatsaappii isin dalagu. Aboo rabbi isaan haa diigu warra bultii namaa diigu. Waan kana oliiyyuu yoo dhufee qophiidhaan waan kana oliitu qopheessu waan qabadhe irratti cichuu amantii kiyya irratti cichee aarsaa kafaluu qophiidha waan takka sodaata kan qabu. Uf duuba nan deebisan oduu asiin gadi naqalte. Har'allee taphadhe haadha faatee mubaarakii walillee taphadhe Samiira akka gaariitti narraa garaafesse mubaarakillee kolfee bashannanee amma udda kaleetti waan nyaanne reebsan duwwannoo nyaadhee ofirraa hojii kiyya eeggataa jira. Sekendii takka maayikiroo sekendii takka of duuba deebi'uu yaadan qabu waan itti amane godhuuf. Sekendii takka tokkokkii biraa ka laayivii na seensisu qaba yoo kanallee cufte. Anama akka asliititti waan isiniin jedhu yaada dhuunfaa kiyyaatti. Ani tokkoffaa irra daallo hiyya yaada namaa kana faamaa nama irriba keessa jira. Sheernatti godhamee viidiyoon gisee gattuqu isin laayivii jirtanii lolaa jirtan sheeticha har'allee namatti waa jireeni jedhee laayivii keessa dhufira ol dabarsee isin jala galseeni gisee galseenu ergaa bareedaa qaba piliis jira. Ani takkuma sagalee gad dhaga'een barreeffama keessanillee baradhee arge beektanii barreeffama isin duratti barreesse.
أي مسكين شيء دي جمع وين يجرو يتلاته وريتنا ومنام نتقط سوف وانو يجري ماله هي كاسر بكرة dari arsana kafal jise bakarat wana rufan ومتانا ergaa diinota ofiitii dabarsuu fi irratti duwituuf godhe malee akkuma wanni kun mazmuurii ta'eyyuu hin beeku akka isin hin beekin viidiyoo masan irraa hubadhan. So ammaa fi nabii kenna dubbiin teessammaa mi oofti jennaan takkutti dhiibnee ta dhuftu yaannaa yaanii ustaaza kiyya qaaleef gaarii nama an duraanis isin jaaladha ammas isin jaaladha borullee inshallah yoo isin mazmuuri irratti ufidhuu miti qullaa yuu baafatan isin jaaladha because nuti nama ilmaan biyyaati ilma oromooti gara isin geesse nu hin jiru isin gale baadaas hojjettan gaaris hojjettan bakki isin finnu hin jiru. So waan gootani tokkoffaa jecha namaa kana waan ofii itti amantan malee hin dhaga'ina takka jira namni isin irra beeku hin jiru isinumatti hima. Lammaffaa yeroo waa gootan waan godhaa jirtan san du'iitis haa ta'u viidiyoo yoo hojjettan itti yaadaa hojjedha ka wanti sun waan gaariidha jennaan oma takka abbaan fedhe waan fedhe seenaa jiru because amma yeroo mazmuurii ta'e irratti ufiitan dhageeffattanii jettanii sirriitti deddeebitanii dhageeffattanii wanni kun akka mazmuurii ta'e isinii gara bira tartan ummataan walitti hin buutan hawaasa walitti hin buutan waan ta'eef kanaaf eebbifama yesuus isinaa eebbisu taata kiyya amma booda waan akkasii akkasidhaa jira. Walaa ijoollee gogaadhaa jira. Komanti dubbifta. Inti deebinaan qalbiin isaanii gad deebitu isinii dubbise dagilee isin dhuutaniiti eebbifame waaqayyoota eebbisuudhaan jette ijoolleen. Enna kanaafi tokko akka lammata nama wayiitiin yoo wal dhabdan jechuun nama yoo wal dhabdan yoo akka carraa ta'e namni isin lamaanitti dhiyaatu isin gidduu seenee isin araarse malee takka wal dhabnaan isin taa'inuu nama yoo tuutan nama isin tuqan waa dubbachuu nama yeroo baay'ee hin argaa nama tuutan isin nama isin tuqa deebiftanii haalli deebisaa kun guddataa dhufee kun amma isinillee gara osoo waan hubanne hiika waan saniin beeyne gara paastariitti isin geessaa jiran kun amma paastarii isin jechuu gara duraan kun ishee amma paastarii ta'e maqaan keessan jijjiirameera kun innaa homaa miti jecha namaati bakka hin kennina. Ani gaafa duraatu arge rakkoon keessan guddaan maal isin nama gaara dhugaadha nama gara laafisa dhugaadha rakkoon keessan beeytanii rabbi isin haa kennu. Obsa kana qabne abbooma subhanallah zamzama kana dhugaati obsa mana keessanillee jijjiirina wanni tokko warri miidiyaa irraa kun lafarratti wallaahi waa takka nama godhu hin albaati guutuunis ijarroo namni isin dhaabatu jiru abbooma because kamaal inshallah yoo paastarii miti nama sanama gabbaru ta'e qabrii isaati maaltu sagalche nama biraa wanni galchu jiru fariko ani amma yoo gaarii hojjedhe yoo badaa fedhe ta'e sheekka maali maaltu galcha qabriin garagaraa bara. Atile kophaa kee jaarna qabrii seen ta'illee kophaa kiyya qabrii seen maannim ayaa gabaaf. Ati yoo weddi ibse yoo paastarii taate wama feete yoo taate qabriteeti galee qabriteeti galee koottaa jettee jara kana waamaan jirtu. Warri sunuu waamaa jira isaniyyuu waamaa jiran hiriyoonni kenna sheekonni kennayyuu amantii sanirraa waamaa jiran dhalaa isaanii dhiirota isaanii isin yoo taatan rakkoo miti nama akka kiyyatti. Kamalamma yoo har'a waan fedhe ta'e amantiin biraan uumami wayitu uumate jechuudha. Aanan galchu because qabrii isaa kophaa isaa seena akiraa isaati amantiin ta dhuunfati. Uummanni akkasitti hubatu si galee akkasitti hubadhaa koomentii jalatti yaa uummata namni kuni tokko hiriyyaa abbaa keessanii ta'a. Ibin isaanii miti anuu nama hiriyyaa abbaa keessanii ta'u rabbitu ariiraan dhooggatee suuraa wannoo kana narra kaa'uu malee si galee. Hiriyyaa abbaa keessanii ta'a. Obboleessa keessan hangafatta. Nama diin rabbii qomaa qabu. Kolfanii taphachuu amantiin teenna hin dhooggitu. Ani hunda caalaa kana dhibu ka dubartiin maarree bintal Islaam. Dubartiin akkamitti intalli an intala Islaamati ofiin jettu takka
akkamitti nama guddaa laayibira jiru itti bilbiltee nama arrasite amma kalee ologee mutafaayiru tafeete haa taatu kunoo irra badaan warra koomentii kana warra nama bilbilee warra mina gabbaachu namichi kun ma fedha yoo ta'e mina abbaachuu maal abbaa kee fedhitu isin galchakko ani osoo ana taate takkitti na jalan baatu nakka duwidiitti dhufuu dhideetin rakkate hunda isin arrabsa dhugaa rabbii taakka ati gootu feetu hundatu gubatee isin arrabsa itti kaafatte ala abu sheklik soo kanaaf ati sheeka kiyya dhiisi aarii keessaa bahi beerri zamana kana hedduu taraba raftu keessattuu nadhoo su'uudii jiru tabii arabaatuun ana beeka beera su'uudii wallaahi beerri su'uudii yoo sirraa kaafate nama raftu ati nama rabbiiti haraama daleedu hin beekaan dulloota biyya arabamaa su'uudii waggaa saddeet ta'e sakkan da'iri tokkochi dhalaa saddeet sallabsiiseetiin osoo argitu akka saree gaanaa warafaa eeggattu wasakkin tunniin isuma dhugaa rabbi ana caalaan beeytana nadhoo kudha torban kudha saddeet mana kenna ollaan wajjin galuu ture ummata wushaa kanneen maa biyya faranjii diraa itti bilbilteen arrabsine duubaa irraa maa ittiin bilbille kuweet kaatar irraa maa ittiin bilbille kaayiroo kanaa maa ittiin bilbille maaltu isin gube isin dulloonni su'uudii kun irra hedduu warri arrabsu sheeticha kana isa mina abbaa gabbaachu biyyoota biraa irraa maan bilbille namichi koppii godhee isin raabsa baalaatiraarno nama sheekate haraama dalaguun barbaadu maaltu isin oo'isa mee maaltu isin oo'isa dhimmi biraa maan amantii ka dhuunfatti waan fedhe yoo dalage fedhu sheeka haa ta'u baatuyyuu qabriiti wajjin seenu kophaa kee seenta minaas qannaachuu maaltu si galcha ati ka sheekallee sheekummaa kee ofadhu waa'ee kamarinaa ta'e waan biraa himuu hin dandeettu feetu deemi beera kiristinnaa kaas feetu deemi guruppii hidhadhu irraa nyaadhu hin beekna nuti koo ana mala keessan hin beekaku haqachuwallo iyyaan daanduu sheekin viidiyoon qabne jiru viidiyoo beeraa ani yoo isin diddan haxafachuwallo sheekotiin sheekka maalitti deebiftan isatti duultan akka namicha kaanii akka hin taane babreen gaddaa wallolleen isin balleessan tiktookii kanarra akka feesbuuk kanaa isin balleessan ushoota darasaan viidiyoon isin bira jira takkitti ni jiru takka sheeyni hundi kee warri onlaayinii kana jiru laraasaachuu sittif takabaru namicha kophaa isaatitti tuqina jechuu barbaadeni waan fedhe haa dalagu maftuuna hur waan fedhe haa godhu ustaaza isinillee miiran hin masakamina hin aarina waa hubadha obsa isinii galee naa aslimaan dhufee si arrabsee dhuftee deebiin deebisin yeroo baay'ee isinitti himee diddan wallaahi obsa kana isin hanqatu abbaan fedhe viidiyoo gargalchee ol garagalchee isin arrabsa anama fakkeenyaaf dheengadda gara laafoon nama 1,000 fayyadaan arrabsaa ture mee deebisee fi giiftii dhaqee kenneef hiiwa nama waan an argan ta'e ukalee dhufe giiftiin hagan mee anaa deebi'ee nama 1,000 irratti isaan arrabsu dhaggeeffataa ture waa takka hin jenneen dhiisi yeroo tokko nama siin arrabsaa jiru osoo sitti dhufe ililli wayii manaxirii jalti hidheensi bira tara akka ati saalfattu sirraa galaa jechuu simmeetiin sun si keessatti qora lakkaa isaan na jaalataa jiru arrabsa jettee rifattee tan isinii galee amma sistama itti jijjiira nama hamtuu keessan dubbatu yoo argite jazaakumullahu khairan jettanii manaxirii yoo itti darbitanii rabbi si haqeetti obboleessa rabbi jettanii tuma biraa deemta rabbumaa jechi maaliif achuma taa'ee si arrabsaa jira malee waa si godhaan jiru qubaan dhufee si tuquu hin danda'u yoo argee yoo sin jedhu si galee akkasi ustaaza kiyya qaali inshallah obsa kana rabbiin bakka xiqqoo isinitti xiqqeesse akkuma diin isin barsiise bareedaa kana isinii kenne obsa kana isinii haa kennu ani wanni isinii kadhu obsa kana xiqqoo isin hanqata bishaan zamzamaa kana dhuga yaa rabbi obsanaa kenni godha waan biraa homallee isinirraan hambifanne boottanii nan boochisina kaameraa jalaachi dabdanii isinii galee miskiina wallah maaluma argattan dhugaa rabbiititti gaariin goone rabbii jedhaataniin dhiisa bannatachi warri waa jettaniin fira rabbiin hin sodaatu warri waa namaan jedhu kun ani waanuma namni sodaatu wallaalee bari warri koo miidiyaa tiktookii fayyadamu kun waan isaan sodaatu mee maaliif isaan qaban mee amma nama guddaa nama olomaa nama diin rabbi qomaa qabu kana xiqqeessitee yoo akkatti miira keessa galchitu maal argatta suma dhugaa rabbi dheengadda mucattii miskiina sekendii keessatti mataa haadachiisan bara duraa maayikiroo sekendii keessatti mucaa huccuu irraa baasan
nama mega kabala keessan nama dhukkubsateetiin algaratti galachiisaa jiru warri feesbuukaa kun. Warri nama arrabsan viidiyoo namarra dalagaguun suusii arrabaa qabaata yoo ta'e namoota akkanaa kanneen kan dhiisa nama akkanaa dhagaa arraba keessan hin dhageenye kana arrabsaa akkoo isin iyyameera. Anamma yoo na arrabsitan ani isin hin gaafadhu rabbi isin hin gaafadhu. Anything nama sheekaa kamirraa aarii qabda taanaan kootu asli arrabsi. Anillee isinitti dhaaru rabbillee isin hin gaafatu. Yoo isin arrabsaa jirtan yoo arga hin aaruwan hin kolfa malee. Because yaada muraanni keessan fooloo guddifachuudhaan akka namni baay'een si dhageeffatu barbaadan kootu asli arrabsi si ilaala namni. Maal gootaa nama diina biqoma qabu arrabsitee rabbillee walitti buutu. Walaa. Mee amma namni duraan namni shan afur laalu deema ana arrata suuraa kiyya garagalcha. Amma namni kumni lama kumni sadii ilaala wallaahi. Even Ustaz Kamalin arrabsuudha yoo narratti duutu namni irratti ilaala. Because nama baay'een kan waliin feeneen maal hin jenneen waan jirani. Sini galee. Ayatillee mootu waan barbaadu argatu hordoftoota baay'ee horatu. Nama baay'ee taa'ee si ilaala. Namni si tuqu hin jiru. An deebii si hin deebisu. Si arrabsu maal hin jedhu. Rabbi tilee si hin dabarfatu. Ustaz bakka Rabbi isin haa laaffisu. Waa hundaa Rabbumaan nama laaffisa. Geemii taphannu amma isin qaxxaa. Geemii amma takka namoo yoo